Barattoonni daandii barnootaa tuumirra barachaa jirtanii kun ammas kutaa lammaffaasaa jechoota sagalee sadii ol qaban isinii qabadheen dhufeen jira. Kana irratti kan isin beekuu qabdani namni kamiyyuu sagalee gaafa jennu sagaleen tokko akkamitti uumama yoo jettanii sagaleen tokko kan inni uumamuu danda'u qubeen dubbachiistuu tokko qubee dubbifamaa biratti maxxanuudhaan sagaleen fakkeenyaaf daa kan jedhu sagalee tokkodha. Baa kan jedhu sagalee lamadha. Ree kan jedhu sagalee sadiidha. Isa kanaan walitti maal jedhaa? Dabaree jedha. Dabaree. Isa kana barnoota afaan Oromoo yeroo yerootti isiniif darbu argachuudhaaf irraa barachuudhaaf maal gochuu qabdu? Daandii barnoota tuubii kana maal gochuu qabdu? Sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Namoonni immoo biyya alaaf biyya keessa teessanii barnoota afaan Oromoo qubeerraa kaastanii hanga barreessuu dubbisuutti namoonni barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kana irratti argamu. Nu bilbiluudhaan karaa waatsaappii, karaa imoo, karaa zuumii barachuu ni dandeessu. Kanaaf dabaree, qalama, qalama, baabura, baabura, karoora, karoora, goofaree, goofaree, walaloo, walaloo, waraqaa, waraqaa, barataa, barataa, poolisii, poolisii, olaanaa, olaanaa, kitaaba, kitaaba, gaagura, gaagura, ganama, ganama, adaadaa, adaadaa, utaale, utaale, korata, korota, ilaale, ilaale, qorate, qorate, sodaate, sodaate, gorora, gorora, bosona, bosona, bosonuu, bosonuu, biqila, biqila, afoola, afoola, sagalee, sagalee, gabaabaa, gabaabaa, salaalee, salaalee, qananii, qananii, seexana, seexana, waraana, waraana, sorooroo, sorooroo, tuulamaa, tuulamaa, sarara, sarara, sababa, sababa, qamalee, qamalee, qaxalee, qaxalee, kadhata, kadhata, qamadii, qamadii, saamunaa, saamunaa, daraaraa, daraaraa, diriiraa, diriiraa, qilillee, qilillee, hatame, hatame, filate, filate, falaxe, falaxe, tumame, tumame, dhalate, dhalate, hiriira, hiriira. Galatoomaa hanga torba mata dureen haaraa ta'uu argamutti nagaan nuuf tura.